Anuma waan nyaattu natti Warra fakkaata Arabii taate warra dhiifama naa Arabii godhu gaafa waanuma gaafatu nyaata nyaattu wanni darakanii malee. siifin. Hmm? Darakanii nu siifin warra Arabii jiru gaaf. Muhammad amma waan kennaa siin jette san keessatti anillee nama guyya tokko qaama kee kaati eenyu hojii isaa haadha faati hojii moo katabattu ol kaatee si harkee hedduu qallatti. Maybe takka hirriiba faa ta'uu danda'a yookaan yaada faa ta'uu danda'a. Hirriba yoo ta'e babalaa ka adiin. Amma akka akimni akima wal dadhabne taasisaa hirriba. Hirriba gaa. Laal hirribni anumaa hundu wallaahi guyyaa sadiifa walirra oolchaa kadiru hin barna. Allah Allah. Laaffisoo nyaataa jetti boodiyyee istiin kan ta'e beekumsaa zammaanni laaffisoo. Guyyaa lamaaf miidiyaa irraa dhabame hirribaan. Hirriba kalaas tannaa hirriba. Guyyaa sadiifa walirra oolchaa. Gaabii gaaf. Ilaangee sa'a sadii rabu ganamatti ganama sa'aatii sadii sa'aatii afuritti rabu. Ganama jee jechuudha. Malee jireenya warraaf. Laaffisoo maayini ustaada booniyyee laaffisoo nyaataa jette ganama ganama. Anta takka laaffisa nyaadhee ani hin beekan. Kootiyyin. An ganama inuun fatan. Laaffisoo kana kan hin nyaadhu asirii faadhaan nyaata malee ganama nyaata. Nyaata akkamitti Asirii faa hoggan nyaadhu jimaata. maqaan isaatu kan ajaa'ibaati akkam. Maqaan na nyaatuuf deemtu kootu ol baay'een. Nyaanni laaffisoo maa irraa hojjetamu ustaad hin beeku wallahi. Aananii fi dhadhaa faadhaan nyaata naan jechuu abdiira. Ay ustaadadha wallahi laazim baay'ee nama rarrada namichi. Nyaata jedhatti. Laaffisoo nyaata ustaanni jetti laaffisoo maa inni hin beeku hin jedha baran. Taapitaabiin gootan obboleen nama 600 jirtu maa inni taatabu. Laaffisoo jechuun maali jechuun ishee gaafadhu. Natti matanii akka laaffisoo nyaatanii nama laaffistoo wallahi. Maan hin beekan ishee jedha. Rabbi jeemee eenyumee haqqaa jawaar. Maa filoowidha moo kamimee naaf hin galle? Filoowidha? Filoowidha? Naaf hin galle maalimee adda baasa? Obboleen takka godhaa. Kennaa jajjajiratti barreessi deemishee. Maal? Filooyiidha jedhe. Filooriin maal jalaa ta'e? Booniyyeen maaliif sin qaanfattu ustaadan dubbattu simbira yoo dhufte cal jetti. Jaalalli itti jiraachuun oli miciitti akka durii sana. Nama jaalatan qaanfatanii. Hin beekan. Booniyyee dubbadhu meesii waaqaa keetii bannaan maa rakkoo qabama. Ati waa'ee qootiin dubbatiin dhiiseetima ana baratti salaamadhu iyyuu asirratti salaamattu. Salaamadha dhuguma. Ustaad garuu caatii dhabdanii guyyaa tokko osoo in ooltuu dandeessanii. Maafiin hin oolle. Wallahi? Dalagaa eegallaa takkaa qaraasisu takkaa geema taphannaa irraanfadhe. Ani bar caatii malee waan ooltan natti fakkaatu suusii sirriitti ta'e. Mana hidhattu nuti takkaa dhabnee hin beeknu. Iccitiin Viidiyoo keessan tokko argeen nama rartani maaloo adaraa caatii naa fidi barcaa naa fidi gizeetta wallahi nama rarta miskii wallahi namni kun. Yoo ajandaara uumeef wallahi. Ne? Ajandaara poolisiista tokko na arsee beekte milishaa tokko. Ajandaara Maal jedhe? godheef gaan. Viidiyoo waraabadhaan jeen. Caatii akkasii fidanii moo?
laale an takkaa namni na biran dhufne akka isaatitti maallaqa tokko itti kennite ani viidiyoo hangam waa'ee jara saniin na yaadachiisime bara wanti tun akka namas laal akka itti waraaban hin beeynen dingata na waraaban ta'an hin beeyne waan ati amma fakkeenyaaf amma buniyyeen ati boniyyatti mattee waan akkasii naabiti jettee ishiin immoo si qaasirraa waraabdi akkasii na godhan sagalee sun. Akkasii muudateedha. Boonii sagaleen kee jiru beekiru. Kanatti naa dhoofsi asii faayi jettunillee si waraaba. Bakka san irraa muranii qallaan jecha san jarri guutuu waraabaniiti hanga san jallakkisanii jiru. Ajjalatti dhoofadhaadhaan jeen. Takka hogganya nyaata fiddan xeera raajja keessa. Booniyyeen gaafsan jariin natti bilbiltee maaloo wallaahi rabbi nagaan isaanaa baasu haqan irraa qabu naqaraasisanii. Yoo rabbi fedhuu baates abbaa manaa koo turanii yeroo bareedaa wajjin dabarsine wajjin arrafamne jechaa turte ustaaz dhugaas biraan hin geenye malee. Gaaf tokko poolisicha tokko natti hime yaaboo mucaa sanii hedduun akka malee jaaladha. Akka tasaatti guyyaa taranyaa isaanii sana halaqaan isa ture. Jechuu kiyya ani kabaja uummanni sun naa qaban irraa kan ka'e hanganachi dhaqe wallahi bootaa bareeddu firaasha bareedaa bal'aarraa akka malee nan dabarsee moo anaaf rabbi qofa beeka wallahi akka malee dabarsee Dhaatii bitaa dhabdan mana dabbaa lafaadhaa gaafataniinsa itti gammaddamoo jedhamuu isaatti gammaddamoo itti gadditaa bakka sanitti bakka nama yoo ani wayllee ta'ellee yaa ani booniyyeen yeroo gari jecha afaadhaan naayyee jettee fi naayyee jamalee akka ishiin hamtuu naaf hin qabne arraarraa miti jechuu yaada baadeeti. Akkasii walla. Achi keessatti muudannoo isin hin daganne ustaaza baay'ee onnee keessa isin cabse mana hidhaatti. Laa mana hidhaa san silaa hin turu anaat akkamiin ta'e silaa guyyaa itti aanuun baya ture kan inni murtiidhaa mana dhiyaa kaleessa jedhamee mana geddabree kanaan borutti mana murtii dhiyaadhin hanjaniin ani baay'ilama san dabarse halkan gaa jaatan bulaamii miitire jechuun yaa amma sirriitti haasawuun hin ta'uuf hin jegaa sababaa isaanii irratti baay'inaan guyyaa 20tti na dabre malee silaa hin turu qaatan kutee. Jecha waan hin taane achi sixxeedhaan. Qaataroon dabarse yeroo isaan dhiyaatu naan jeen bakka biraatiin dhokadhee gaa amma sirriitti muutu ta'u akkanan ta'e. Okay, qataroo dabarsitanii maaliif qataroo dabarsitu reessin maaliif seera neenne? Amma sirriitti dibbatuun ta'u citii baasun. Hin dubbatinaa waan hin taane dubbatinaa hin ta'uun ta'u. Garuu jechuun seera cabsuunis hin ta'u seera seeggachaa.